Maalummaa AI guutuusaa AI mataasaa yoo gaafanne nutti himuu danda'a. Nageenya koo kabaja lafa hirteessanii fa'aa ta'u kabajamoo maatii YouTube channel furtuu app. Irra viidiyoo kana keessatti akkamitti AI akka fayyadamnuu fi AI'n maal akka inni ta'e wanta gabaabaa introductionii xiqqoo ta'een yookiin muraasa ta'een isiniif qooda. Hanga dhumaatti na hordofuun viidiyoo kana laayikii gochuu fi yaada keessan immoo koomentii barreessuun dagatinaa walii keessaniifis sheerii godha. Jalqaba irratti AI jechuun AI'n Google faana waliin ta'uudhaan yookiin Google software Google wajjin waliin ta'uudhaan kan hojjetu yoo ta'u AI'n yeroo ammaa jaarraa amma keessa jiru kana keessatti waan taayimii keenya simbil nu gochuu yookiin taayimii keenya nuuf qusachuudhaan seefii nu gochuudhaan waan sa'aatii dheeraa fayyadamnee hojjennu sa'aatii gabaabaatti akka nuti hojjennu waan nu taasisuuf jiru waan yeroo ammaa kana addunyaan akka gaariitti itti fayyadamaa jirtuu fi namoonni hedduun fayyadamanii miliyoona ta'an AI'dha yookiin immoo Artificial Intelligence dha jechuudha. Artificial Intelligence fayyadamnee jireenya keenya completely geeddaruu ni dandeenya yoo konseptii AI yookiin software kana yoo qabaanne jechuudha. AI gosa garaagaraatu jira. AI sound hojjetu jira, AI barreeffamoota adda addaa hojjetu jira, AI suura adda addaa hojjetu jira, AI viidiyoo adda addaa hojjetu jira, AI wan garaagaraatu jira. Isa detailii wajjin ilaallaa hanga dhumaatti na hordofaa. Jalqaba irratti garuu waan AI nuti kun maal akka ta'ee fi akkamitti fayyadamuu akka qabnuun waan muraasa isiniif qooda. Jalqaba irratti AI kana gaafa fayyadamnu inni hunda caala dursu AI fayyadamuudhaaf hanga tokko konseptii afaan Ingiliffaa beekuu danda'uu qabna. Yoo beekuu baannes immoo translaatorii fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Kana gaafa isin jedhu fakkeenyaaf AI'n keessaa tokko yeroo ammaa namoonni hedduu itti fayyadamanii viidiyoo adda addaa suura adda addaa generate gochaa kan jiran Gemini application jira. Fakkeenyaaf appii Gemini kana irratti fayyadamuudhaaf templateii adda addaa hojjechuudhaaf yookiin immoo suurota adda addaa generate gochuudhaaf Ingiliffa hanga tokko beekuu yoo Ingiliffa beekuu baanne immoo karaalee translaatorii ittiin fayyadamnu yookiin ittiin translate goonu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Oromiffaan barreessinee Ingiliffaan akkamitti akka inni nuuf barreessuun isinitti agarsiisa. Kallattumaan na hordofaa. Jalqaba irratti appilikeeshinii Gemini keessa seenetan isinitti agarsiisa. Appii Gemini keessa gaafa seennee appilikeeshinii Gemini keessa seennee edda seenneen booda kana gaafa ChatGPT fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fotoon Gemini aafu yeroo baay'ee namoonni hedduun koomentii waan kana waan godhaniif appii kana dhiisee gara appii ChatGPT deebitan isinitti agarsiisa. Karaa lachuudhaan ni danda'ama jechuudha. Kamis ta'e kam tooftaa ittiin translate goonu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Translaatorii kallattii fayyadamuu dandeenya yookiin immoo bilbila keenya keyboardii bilbila keenya fayyadamnee translate goonee afaan Ingiliffaatiin waan perfect ta'e argachuudhaaf jechuudha. Oromiffaas ni danda'a garuu addatti waan perfect ta'e argachuudhaaf afaan Ingiliffaatiin yoo ajajne gaarii ta'a jechuudha. Kana fayyadamnee salphaatti waan barbaanne generate godhachuu dandeenya. Akkanatti itti fayyadamuu qabdu isin jechuu barbaadetanii translate gootu afaan sana yookiin afaan Oromiffaan waan gochuu barbaadan waan jechuu barbaadan barreessitanii yookiin waan suura keessan haa ta'u viidiyoo haa ta'u templateii adda addaa haa ta'u loogoo adda addaa haa ta'u waan generate gochuu barbaadan sana barreessitanii afaan keessaniin barreessitanii afaan Ingiliffaatiin translate gootu. Dhibba keessaa dhibba perfect ta'uu haa baatu iyyuu malee hanga tokko ni beeka jechuudha. Gabaabumatti garuu barreeffamoota adda addaa fayyadamna taanaan, biloogii adda addaa barreessina taanaan, information adda addaa barbaanne taanaan afaan Oromiffaatiin gaafanne afaan Oromiffaatiin deebii kan nuuf kennu AI kana jechuudha. Kanaaf AI'n kun AI akka gaariitti yeroo keessan isiniif salphisee isiniif qusatee waan hedduu guyyaatti akka hojjetaa oolta isin taasisu waan ta'eef itti fayyadama info waa isaa qabaadha. Yeroo dhufu immoo practically akkamitti tokkoon jechoota fayyadamne yookiin immoo waan hojjechuu barbaanne fayyadamne AI itti gargaaramne yeroo keenya salphaatti simple godhannee itti fayyadamuu dandeenya isin jedha. Isiniif qabadhee dhufa viidiyoo isaa guutuu isiniif maxxansa itti gargaarama. Nagaan naa tura yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra yeroo gaarii nagaatti.